Kebor Multimedia Production. Anggunne dikki siga chade yo mana barum sadi ba ana malal wai ba ni adalal filoyi kuma ni bashin da ne koi hujiyo ile har gadde ja baka hindu fara rako kam yo class ba na da wani ara da fatiya ana da classin sai no je atin ne ko toti wani barana dal wai fa de ne wa amsani youtube rale bufne ada rako kabu hujin kenan ati ko ta cuma sai ga rako kabu dabe sai sunni ha bara to wari makabarum sati aman tak go ada nyanne ni ada baka tak go wa kunni barum sa amana rabbi jeda tak haji go tak barum sai barum azza rabbi jeda barum sa baraka na ma jet tak haji tak barum sai bade Saati livi iya ina nami wacha amana lati bodi roran ko kabu koy tash barum sajati rabbe hech rabbe rash kisach koy livi sinna koy aye hordofto taati kabajam tota media YouTube channel ki hordoftan guya harra kana warra barata qormata kuta ku kalama hafe qabti ajaiba kalati zanile sindala habulle huji ajaiba sin yarge jiranam lal anin ke samutal kadalle magali buna jimma fakkatu kun huji ajaiba sin yarge jir kana huji ki yawar fadar warra kuta ku kalama sin tan kuni tiktok ki yasena di tak ku alimi no hodoba hamma dufu bimo huji kana warra barbadan like share follow wala hayye duba sai tai like na goti rabbi badi chai duga sai tai malaik na goti hagazi fi mo an likki sangal chakoi warra kuta ku da ma gunni ba amma dugo ma sai ayo tano me koi community lala tash gowa ko english fa na jada ta chamagan english iti kutanne ni iti ma ko aye okay hebati please okay okay इंग्लिशኛ language ተመሩ በርባዴሽን ከራሰል ማተኤሽን YouTube channel ከየና follow like share አደረገሽን you know this is stupid man ya ሳይማላ ሳንታንቺ ለዛይ yes I so አጠቃላይ thank you for attention hi yes ለኪሲ ገጀ እንግሊዝ like ebane di bashangale like anta diro ada galata dire ijolle la fadda chaate like roi ante onna gudisa ilma kiya te ilma kiya kisokan ilma kiya pan ai barana eno fate male kesi sa fayyamiti animakum ai wasin jedu zila warra qabda animu ka enuti pade hindagenne rawaidi abba gi naga fata isanu isne no abba ani ki yama arsi goda father la fluid impression geleje amma wawo kuna feje isi achiwa birina kadatta am birri sini kenna like nadam da father ko ami ko anjo de fazeri amma kana dalonni amma kana kaba jang kalezu amma kana kaba jage saat madde da bar zaman ni ka technology zaman ni gada para ke sansani bandar gi sini tabatebe kon guruba kon dada isa takan pai ovile sina baratebe dargi sini barsi dada isa nu barake na kana baranne akana turre barake na kabaratum barata kaji musim cima mastreti fida kama tiktok mastreti fida olla walimbeku
Daa'imni nama guddaa hin beeku. Abbaa ofiitu hin beeku. Hai zamana. Dada, master sih dia terkena jecha. Anak maka dibayar, wam TikTok irang kan bukan anak dibayar betul lupa. Kerana mati. Siapa master sih mali terkena cuma kata dada. Isa dada. Father, you know. Beautiful, yeah man, father. Di? Mai itu amma sunil magi. Akan dia cuma. You are a superman, father. Kan dia cuma? Dan, stupid dia cuma nak kata tadi. Itu kuecu. Mana Allahu Akbar. Mana itu kuecu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dada inar gade. Antara aku pasti menggifai apa? Me nama amma gara lalu kabare. Andulumma kiyya garte male barakiyatti. Isime. Akanan turre. Karame kamilan demneti mila duwa demne kita goganya ne baranne. Munjale nun besif ke duga. Ore gurba. Ay. Amma ka akanati daftara ganna kun ila tokko jira. Dirqama fiin beeku, amantii fiin beeku, bakkatti baratum beeku. Mee dhugaa isiniin jedha manni barumsaa amma ijoolleen teenna ta'a akkanaatu itti barattu. Barnoota amantii Islaamaa qabaa, aliifa qabaa, natti himame. Qa'ee keenna jira ilmaan teenna qaraatii sa'a tokko haga sa'a sagalii achi oolti malee qaraatii ka akkasiisattu amma asitti gata beeka. Dada qaraatii tiiktokii boodallee dhufa rakkoo qabu ni qaraana. Yoo kaayoo kiyya mala qatee beektanii jaartii qaraate fuudhu. Isin naa qaraate. Dada kaayoo ajaa'ibaati lallafu. Guddi. Ila ilmaan kiyya. Ila mucaa kiyya dhageetta. Namni gaafa duubeeka ragaa qabda. Namni sartifikeetti san qabu jira. Namni guyyaa fi waasii beeku jira, wabii beeku jira. Ti gaafa tiiktokii booda arra dhaabattee boriin salaata. Arra dhaabadhee boriin qaraa jechuun kun taaree mantii keenna keessa ijoollee. Hin taare? Hin ta'u. Hin taare ijoollee ko. Walla amma dhugaa dubbataa. Amma kun akkanatti daftara gannaqu warri meeqa itti kafala? Abbaan mana kiraa keessa taa'ee meeqatti kafala? Duwida isaatti baataa meeqatti kafala? Inni uniformii baase asirra kaayee tiiktookii hojjeta. Gaafa harka warniingii jedhan san ta'e immoo maraatee qa'eerra fiiga. Kanaa barnoonni, kanaa yeroon, kanaa ilmaan, kanaa islaamummaan, kanaa namummaan, kanaan ilma nama guddaa iyyuu hin beekne ka kun ana hin beekne fi isaatu iyyuu hin beeku. Hin beeku. Ila ilma kiyya feesbuukii fi tiiktookii jettu kanatti illee bahuuf maal na barbaachisa? Keessa seenanii hojjechuuf maal nu barbaachisa? Barumsa nu barkoo yaada liivii qaqaa jirtanii mee qoyaa kana balleessaa. Allahu akbar. Rabbiin naa dabarse. Allahu akbar. Akkasani jaruu akkas jettiimi. Balleesseera. Nama gorsaa mee anuma qajeelcha. Walla adda ila waan ana kana nagalche beektanii. Abbaan kiyya ila mana barumsa barbaadee baradhu naan jedhe. Yoo ana mana barumsaa nagalche mucaan kun kutaa seenee jedhee dhufee nan gaafatu. Laala takka jedha. Lammaffaa hiriyaa kiyyecha martuu hin dhudhii hin qamaati. Ani biyyaa olii oolu hunda maallaqa kana kennee iddoo barbaadee oli naan jedha faasanii. Mee kootii kana laala. Mana barumsaa irraa hodhaan hin jiranii faasa birrii fidaa waan jedhan na kenna. Inni iddoo barbaadee oolu. Ishii an to'annoo hin qabume. Amma laala isin kan argitaniini beektanii akkaan dhugu. Akkaan hin qamaane dhalee ammallee jira laataan akka jecha rabbii jalaa hin barde. Allahu. Ina gooti keessa ilma kee. Anaa miti rabbiin laaffisa. Anaa miti rabbiin laaffisa. Ila abbaan ammaallee haati ammaallee maatiin ammaallee ilmaan keessan eessa jirti? Wallahi waan kana isin laaluma. Ifi matti. Meetti mafuufaa wallahi. Daadda meetti fuufaa. Maal godha amma? Booyanii faayidaan jira.
kufanii faayidaan jira. Garuu bakka kufanitti yoo hafanii faayidaan jira. Bakka kufanii yoo ka'anirra faayidaan jira. Ila ilmaan koo, ila isinis maatiin. Eeyyee haadhaa fi abbaan ilmaan teessan eessa jirti? Eessa oolti? Mana barumsaa kam oolti? Ila ijoollee. Ila kun sirrii miti baradhaa. Kamaatiin hojjetee baatee isin barsiisu miti isin mataan keessan baradhaa. Isoo isin hin geessini fi dhaqaa baradhaa ilmaan koo. Lakka ila ilma kiyya dhageettaa. Barroosallee Rabbi si haa laaffisu. Si waliin kaaka keetii hunda Rabbi haa laaffisu. Rabbi tiktookii ma jedhan kana diinii qofaaf haa deebisu. Kataawaa qofa Rabbi nu haa godhu. Duniyaa balleessaa hin jedhu amantiin kenna. Cabsaa hin jedhu. Numa wallaahi namni wallaahi diinii kun karaa qajeelaa kana barsiisa wallaahi. Anaa ni dogoggoree irraan lameenaa dabtara kana eega bitee irratti hin xaafne. Kana irratti hin barreessi. Faazarii hagaadhaan mee maal barreessita? Mee maal nan gaafan? Amma kana barataa kan dhufuuti hin gurguraa. Waggaa tokko guutuu beekecha biizinesi hundaadhaa. Rabbi sini haa laaffisu. Warra baratu hundaafuu Rabbi haa laaffisu. TikTokii tanatu nu dhibe. Nu dhibde tadaawa Rabbi haa godhu. Rabbi haa qajeelchu. Amantiin keenya takkaatu uma takkaan dhabu. Wallaahi isin sheekan inni fakkaatattanii mee naa tufaame. Wallaahi naa tufaame. Wallaahi naa dhugumaa isinii jira. Naa tufaame. Ana timirtiin kun jecha gooba jiran. Wallaahi isinii eetii fi dabtaa kudhanii gooba jiran. Garuu jecha amma na dhibaatti mee du'aayi naa godhaa. Isin qofaa miti. Sagantaa diinii irra dawweeraati darbeera sagantaa karaa. Ustaazonni gurguddaa akka du'aayi naa godhan itti naa dhaama. Inshaallah. Ayye inshaallah. Inshaallah. Rabbi haa laaffisu. Inshaallah. Rabbi sini haa laaffisu. Inshaallah. Rabbi sini haa laaffisu. Ustaazota teennallee Rabbi haa laaffisu. Isaanillee umurii haa dheeressu jedhame. Ila ilma kiyya barumsas Rabbi si haa laaffisu. Diinii Islaamaa kanas Rabbi si haa laaffisu. Qaray ilmaan qaraasifadhu haadha babbaa keetii jilbiinfadhu du'aa kadhadhu jaallanni jalqaba achirraa argama miila isaanii dhiqinaa galiin. Raadiyaa kan kilaasii keenyaa osoo hin taane raadiyaa imaana qabdu akka dhaqqabullee du'aa naa godhaa. Rabbi ta'e imaana qabdu sinitti haa fuudhu. Rabbi ta'e imaana qabdu sinii haa kennu. Yaa shabaaba kenna fuudha. Isinii jedheera ibaadaan teessanillee akkas malee hin guutu bakka malleen oolina. Rabbi sinitti haa fuudhu ta'e imaana qabdu. Rabbi sinitti haa fuudhu ilma kiyyaanillee bakka ga'uu jira. Maal barbaaddan daaddaa mana keessa keenya siin fiduu. Ijoolleen agatti kanneen naa qaraasiftanii jiru. Obboleeyyan kiyyiin. Inshaallah. Inshaallah. Ijoolleen akkasitti qaraasii. Nyaadheera. Gara deemu jira. Daawaa wayiitu jira jedhanii achi deemu. Kebor Multimedia Production.